akkam jirtu hordoftoota yoom fotograafii kuni sagantaa torban isinii dhiyaatu qormaata hiriyaati. Qormaanni hiriyaa amma eegalee jira. Hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan abdii qaba. Hiriyoota lamaan qabannee asitti argamne kunniin hiriyoota barattoota Yuunivarsiitii Haramaayaa HIT'ti. Moorree isaa wal barsiisuu meesirraa kaanii barsiisa. Maqaan kun Roobeel Tasfaayee jedhama. Barataa elektirikaal kompiitara injinaringii waggaa shanaffaati. Maqaan koo Lammii Tashomee jedhama. Barataa elektirikaal kompiitara injinaringiiti waggaa shanaffaati. Maal olii taatu jenna? Hiriyaa. Kanaafuu guyyaa har'aa kana Roobeel Tasfaayee fi Lammii Tashomaa wal qoru jecha. Galatoomii sagantaa kanarratti ayyamoo taatee qormaata hiriyaa kanarratti hirmaachuudhaaf ayyamoo tokkeetiif egaa waa'ee hiriyaa kee lammii si qoruuf deemna. Gaafiin keenya tokkoffaan nyaatni kunniin nyaatonni amma asii gaditti siif maqaa dha'u kunniin lammiidha iddoo tokkotti osoo dhiyaate lammiin kan filataa kan jedhu jecha. Nyaatotni kunniin kan faatu jira sitti fakkaata daabboo qilleedhaan. Raafuu biddeenin, ittoo diimaa, shiroo kanneen keessa iddoo tokkotti nyaata tokko nyaachuu danda'a. Nyaata kanneen keessa kan filateetu nyaata. Nyaata inni jaallatullee paastaa makaroonii ture. Garuu kana keessa jalqaba ni jimaadha. Daabboo qilleedhaan. Daabboo qilleedhaan filata. Lammiin dandeettiiwwan armaan gadii keessa dandeettiiwwan kanneen keessa kam danda'a caalatti jecha dandeettii hin danda'u tokko bishaan daakuu, saayikila oofuu, puulii taphachuu, teenisii isaan hundaa hin danda'u. Kanneen keessa kam danda'a caalatti? Hunduma isaa hin danda'u. Hayyee bishaan daakuus hin danda'u, saayikila oofuus hin danda'u, puulii taphachuus hin danda'u, teenisii taphachuu hin danda'u. Kanneen keessa hundumaa hin danda'u jechuudha lammiin. Lammiin immoo maal jedhaa kan jedhu san waliin ilaallaa jechuudha. Tole sirba osoo dhaggeeffate lammiin sirba kam dhaggeeffata? Sirba eenyu dhaggeeffata? Kan Gosaayee Tasfaayee, kan Haacaaluu Hundeessaa, kan Taamiraat Dastaa, kan Galaanaa Gaaromsaa, kan isaan hundaatu hin dhaggeeffatu. Kun ulfaata. Hin dhaggeeffatu jedhee yaada garuu Haacaaluu dhaggeeffata. Haacaaluu dhaggeeffata. Tole hordoftoota keenya lammii gara istuudiyoo kanatti deebisnee gaafii kana hin gaafannaa. Jalqaba irratti nyaata keessaa nyaata kam jaalattan? Nyaatonni kunniin immoo iddoo tokkotti osoo dhiyaatanii kanneen keessaa kan filattaa daabboo qilleedhaan, raafuu biddeenin, ittoo diimaa, shiroo. Daabboo qilleedhaan filattaa jechuudha. Tole gaafiin lammaffaa keenya immoo dandeettiiwwan kanneen keessaa dandeettii ispoortii kanneen keessaa kam caalatti qabda? Caalatti fooyyatti kan qabdu jechaadha. Bishaan daakuu, saayikila oofuu, puulii taphachuu, teenisii. Isaa hin dandeessin. Tole kanneen sirboota kanneen osoo dhaggeeffatte sirba eenyu dhaggeeffatta? Sirboota keessa jechaadha. Kan Gosaayee Tasfaayee, kan Haacaaluu Hundeessaa, kan Taamiraat Dastaa, kan Galaanaa Gaaromsaa sirba tokko hin dhaggeeffadhu. Haacaaluu Hundeessaa dhaggeeffatte jechaadha. Congratulations! Qormaata hiriyaa irratti namoota dhiyaatanii gaafii hunda deebisan keessaa Roobeelii fi Lammiin isaan tokkodha. Sagantaa qormaata hiriyaa irratti Roobeel Tasfaayee fi Lammii Tashomaa dhiyeessine namoota qormaata hiriyaa irratti dhiyaatanii too deebii hunda qixa wal fakkaataadhaan haaloo irratti gaafiiwwan dhiyaatan sadanuyyuu bifa wal fakkaataadhaan deebisanii jiru. Waan faana taataniif guddaa galatoomaa. Isinis gara istuudiyoo yoom fotograafii dhuftanii qormaata hiriyaa irratti akka hirmaattan abdii qabna. Ulaagaan namummaa tarii miila lama yoo akkas ta'eefoo lukkuun isoo nama harkaan dalaguudha waa qabuu jabeessu akkas taanan nama qamaleef jaldeessu
nama jedhamuudhaaf nyaatanii dhuguudha moo siree koranii ciisanii muguudha moo mootii ta'uudha namna gaa hiraarsaa yoo akkasii koodamnuu halkan walakkeessa ilmoo isaa qimmiiddarra raasee cara. Abdii qabna YouTube keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Kun qormaata hiriyaati. Hiriyaa gaarii qabaadha.